Guddaa ta'uu barbaadda jette. Nama tokko guddaa sadarkaa olaanaa jiruun ta'uu barbaada gaafa ifiin jette. Gochi kee garuu guddummaa hin agarsiisu. Sadarkaa guddummaa irratti waan nama qajeelchuu irratti hin jirtu. Gochi kee gadi aanaa tokko agarsiisa. Gochi kee sadarkaa lammaffaatti argamee jira. Dhuguma maal akka barbaachisu beekuu barbaadda? Kana hundarraa kaatee fuulduratti deemuudhaaf guddaa nama tokko sadarkaa olaanaa irra ta'uudhaaf wanti si barbaachisu hamilee qofa si barbaachisa. Hamilee dheeraa dhaabbattee abjuu keetiif falmuu, hamilee eeyyee jechuu yeroo namni hundi lakkii jedhu, eeyyee abjuu keetiif, eeyyee hanga halkan gara galgalaatti, eeyyee ganama barii irraa eegalee, eeyyee qormaataafillee qabsaa'uudhaaf, eeyyee qabsaa'uu fi hamilee qabaachuudhaaf. Ani qalbii abbummaan qaba. Wanti karaa galma koo dhaabbatee kamiyyuu kan hamilee kaayyoo too dhorkuudhaaf karaa kootti dhaabbate hunduu ciccireetiin karaa kiyyarraa kaasa jettee fittiin qabda. Hojii barbaadda eeggannoo irratti itti fufiinsa gaafatta. Sababni isaas yeroo fedhiin sitti dhaga'amu qofa yoo hojjette gonkumaa guddaa hin taatu. Yoo yeroo dandeessu sitti dhaga'amu hunda kee kennite dandeettii kee isa dhugaa gonkumaa hin geessu. Yeroo hunda carraaqqii kee hunda kennuu qabdaaf. Sababa kanaaf guyyaa guyyaan parsantii 100 carraaqqii kee hundaa gaafa kenniteef waan barbaaddu hunda irratti gahuun hafan qabu. Carraaqqii keessan hunda ulaagaa olaanaa barbaadda. Sababni isaa sadarkaa idileetti homaa akka ta'e yoo argite gonkumaa guddaa hin taatu. Jireenya kee irratti namni naannoo kee jiru kamiyyuu yaada caalaa gaafachuu qabda. Hojiif of kennuuf olaanaa sadarkaa olaanaa qaban of barsiisuu caalaa leenjii dabalataa guddaa ta'uuf waan barbaachisu hunda jiraachuu qabda. Obeeshin barbaadda. Kaayyoo kee galmaan ga'uuf obeeshinii of barbaachisuu irratti of beeshin, of guddisuu guyyaa guyyaan fooyya'uu irratti of beeshin, ofii keetii isa guddaa ta'uuf obeeshinii qabaachuu qabda. Obeeshin naannoo mijataa kee keessaas dhiiba. Jireenya kee keessatti namoonni kan ni danda'ama jedhanii yaadan caalaa akka deemtus dhiiba. Dandeettii yaada bira barbaaddu. Dandeettii yaada bira darbuu barbaachisa. Hunduu yaada qaba. Warri ogummaa dhaban yeroo hunduu sagalee guddaa waan qaban fakkaatu. Warra dandeettii qaban keessaa sagalee dhagahuu qabdu sagaluma mataa keetii qofa. Intuushinii kee hafuura lolaaf barbaadda. Akka waraanaatti loluuf yeroo mufattu. Yeroo namni danda'a jedhee yaadu hin jirre yeroon kun yeroo ati qabduudha. Miira kee agarsiisi. Hamilee kee agarsiisi. Hafuurri lolaa keessaan akkam jira? Of kennuu barbaachisaa. Abjuu kee galmaan ga'uuf hojjechuudhaaf of kennuu qabda. Yeroo wanti akka ati barbaadutti hin deemnellee itti gaafatamummaa fudhachuu fi dadhabina kee furuuf hojjechuuf of kennuu qabda. Gara cimina keetitti jijjiiruuf jireenya kee keessatti wantoota salphaa ta'an hunda duubatti ka'uuf of kennuu kaayyoo guddaa tokko irratti nuufi tokko malee osoo hojjechaa jiru abjuu kee guddaa kana jechuu caama. Guddaa ta'uuf kana qofa si barbaachisa. Haasaa gurguddaa waliin miti. Waan miliyoona tokko qofa. Waada umrii guutuu qofa waan barbaachisu qabda. Kana qabaannaan amma keetii waan hamilee kee qabdu hundaa'u itti fufii dalagi. Gaafa ati waan barbaachisu waan si keessa jiru nyaate tan beektu guddina guddachuudhaaf keessattis ta'u biyyatee takka ifkee mataa kee gaafa beekumsaa hundaa'u barbaaddu. Gaafa hamilee qabaatte waan yaadde hundaa'u itti geessa. Amma yoonii fi kaayyoo kana hunda caalaa gadi aanaa kan qabaattu taate gonkumaa gorsaas waan takka illee hin dhageessu. Kanaafuu jireenya kee jijjiiruudhaaf salphattee osoo hin ta'in jabaattee lafaa kaatee waan barbaaddu argachuudhaaf niin jiraa jettee kaatee godhuu qabdu obboleessa kee. Tanaaf jettee if dubatti diinota kan deebiin tan waan sidhaama waan barbaachisu gochuudhaaf hanga duraan caalaa hojjedhu.